Ashama daawwattoota keenya kabajamoo jaalatamoo qophiin keenya akkuma itti fufetti kan jirudha. Ammas qophiin keenya paartiitti aanurratti iddoo irratti dhaabbanneerra kan qabanne dhufne jechuudha. Kanaaf subscribe, like, share godhuudhaan chaanalii keenya kana ol guddisaa akkasuma nuus jajjabeessaa isin jechuu barbaanna. Kanaafuu gama qophii keenyaatti gabaabumatti haa dabarru. Hayyeega habajamtoota jaalatamtoota keenya akkuma jenne egaa kunooti istiraakchariiwwan gurguddoo gabaa keessatti mul'atan kan ilaallu ta'a jechuudha. Istiraakchariiwwan gurguddoo afurtu jira jechuudha. On basis of structure. Structure based jechuudha. Isaanowwan afurtu jira jechuudha. Auction market, and over the counter market, organized market and intermediary market jennee moggaasni jechuudha. Isaanowwan afran kanatu jira jechuudha gabaa irratti jechuudha. Gabaa structure based jechuudha. Haa kana dura ilaalle garuu gabaa issue ta'e jechuudha. Gabaa basis of issue ta'e jechuudha. Isaan sallaallee turre amma immoo gabaa basis of market kan jedhu kana ilaallaa jechuudha. Kanaaf structure kanarratti gosoota afran kanarratti xiyyeeffannaa jechuudha. The first are the organized exchange or auction market kan jennu kana jechuudha. An auction market is some form of a centralized facility or clearing house by which buyer and sellers through their commission agent, brokers and execute trade in open and competitive binding processes. Auction market yeroo jennu gabaa ittiin auction godhu yookaan caalbaasii ittiin baasan jechuudha. Gabaa caalbaasiidhaan gurguramu jechuudha. Gabaan kun jechuudha bifa giddugaleessaa yookaan mana clearing ta'e jechuudha. Clearing asset yookaan clearing house ta'e jedhu jechuudha. Clearing house ta'e bittoonnii fi gurgurtoonni karaa ergamtoota isaaniitiin kan ajajamanidha jechuudha. Karaa koomishiniitiin jechuudha. Koomishiniin bakka isaanii bu'ee kan ittiin caalbaasii kana yookaan bitu yookaan ittiin gurguru ta'a jechuudha. Magaalaa yookaan gabaan tokko auction market kan jennuun yoo kan namni bituu fi namni gurguru jechuudha. Karaa ergamtoota isaaniitiin ajajamanii daldala san ittiin adeemsisan sun maal jedhama jechuudha. An auction market jennee moggaasuu dandeenya jechuudha. Adeemsa caalbaasii banaa fi dorgomaa ta'een daldala kan ittiin raawwatanidha. Ammas caalbaasii banaa godhanii akkasuma competitive illee kan ittiin daldalanidha jechuudha. Ittiin raawwachuudhaaf jechuudha. Akkasuma dhaabbanni jiddu galeessaa kun jechuudha bakka bittoonnii fi gurgurtoonni qaamaan wal argan ta'uu hin qabu jechuudha. It is no centralized or no locations. Kun iddoo hin qabu jechuudha. Iddoo fedhetti namni bittaas gurgurtaas raawwachuu danda'a. But by the commission agents. Bakka bu'iinsa namaatiin kan hojjetamudha garuu inni kun auction market yeroo jennu jechuudha. Kanaaf odeeffannoon barbaachisu hundi waa'ee bitachuu gatii caalbaasiitii fi gatii dhiyeessii gurgurtaa yookaan gatii gaafatame bakka tokkotti giddugaleessaan bituu fi gurguruu irratti kan karaa salphaadhaan argamudha jechuudha. Gatiin ittiin caalbaasiin kun gurguramuu fi gatiin ittiin bitamu kan ittiin beekamu ta'a jechuudha. Maaliif ni laxafamaa jechuudha yookaan akka beeksisatti waan ba'u. Fakkeenyaaf auction market yeroo jennu kanneen akka gabaa aksiyoonaa yookaan real estate jechuudha yookaan ijaarsa manaati irratti yeroo bitachuu barbaadde real estateewwan garaagaraa hedduutu jira. Akkasumas aksiyooniiwwan garaagaraa hedduu jira. Baankii qofa osoo hin taane aksiyoonii hedduutu jira jechuudha. Karaanowwan kanaan jechuudha bitachuu dandeenya jechuudha. Aksiyoonii yoo ilaallu ta'e fakkeenyaaf aksiyoonii kana yeroo bittu daayireektarootaa fi abboottiiwwan qabeenya baankii sanaa irratti isaan san dhufanii siif hin gurguran yookaanis hin bitan jechuudha. Akki isaan godhan ejentii yookaan koomishinii bakka san dhaabbatee bakka saniif akka bitu yookaan akka gurguru kan godhu isaantu jira jechuudha. Isaan saniin karaa isaaniitiin ejentiin bakka bu'ee waan jiru kan ittiin bitachuu dandeenyudha jechuudha. Centralized hin qabu jechuudha. Kanaaf garuu kan real estateetis akkasuma dhaabbanni bakka bu'aa qabeenya
real estate sanii kaampaanii real estate sanii bakka bu'ee jiru kan ittiin gurguruudha jechuudha bakka bu'ee jechuudha dhaabbanni kan akkanaa kunis maal jedhama jechuudha an auction market jennaan jechuudha by competitive or commissions inni kun competitive godheeti jechuudha wal dorgomsee caalbaasii godhe jechuudha auction jechuun caalbaasii jechuudha haala caalbaasiitiin qopheessee kan ittiin bittaa fi gurgurtaa ittiin raawwatanidha jechuudha aksiyoonis haa ta'u real estate haa ta'u erga caalbaasiin godhanii kan inni ittiin bitamee ittiin gurguramu garuu by commissions jechuudha bakka bu'ummaadhaan kan ittiin daldalamudha jechuudha and the others over the counter markets kan jennudha jechuudha over the counter market yeroo jennu there are an over market has no centralized mechanism or facilitate for trading inni kun jechuudha jiddu galeessa hin qabu jechuudha yookaan dhaabbata location ittiin bittaa gurgurtaa raawwatamuudhaaf qopheeffamee centralized miti jechuudha iddoo fedhetti godhamuu danda'a jechuudha the market is a public market consists of a number of dealers spread across the regions akkuma inni gabaan kun jechuudha kan gabaa hawaasaa ta'e jechuudha lakkoofsa nama daldalaa yookaan lakkoofsa diileriidha kan ittiin babal'isu jechuudha naannoo san keessatti jechuudha gabaabumatti an over counter market yeroo jennu kan bituus jechuudha buyer by itself a dealers and the seller by itself is a dealers jechuudha kan bituu fi kan gurguru sun jechuudha naggaadee yookaanu daldalaadha jechuudha commercialized jechuudha inni gurguree bituunis jechuudha kan bite jechuun kan naggaduudhaaf bitee gurguruu deemu jechuudha erga bituudhaaf qopheeffatee kan irraa bitachuu deemu kun jechuudha kan gurguruu deemu kan irraa bitaa jechuudha isaan lachuutu daldaltoota wanta tokko daldaluudhaaf deeman jechuudha yookaanu naggaadee kan jedhamu san jechuudha isaan lachuu naggaadeedha jechuudha dealers jechuun the agent either buy or sell a given financial asset by its own dealeringa ni bitaasi yookaan ni gurgura maalin jechuudha nama waan kana financial asset kana itti fayyadamuudhaan yookaan ni bita yookaan ni gurgura jechuudha kanaaf an over countering kun keessatti garuu daldaltoonni daldaltoota irraa yeroo bitan gabaan akkanaa kun maal jedhama jechuudha there are an over the counter market jennaan jechuudha structure basis ta'e keessaa inni tokko isa kanaa jechuudha and the third are the organized exchanges yeroo jennu there are the combination of auction and an over counters walitti qabamiinsa yookaan walitti hidhamiinsa eenyuti jechuudha auction marketii dabarsinee fi akkasuma an over counter marketii jechuudha isaan lamaan kana kan walitti makee hojjetu organized exchange market jennaan jechuudha organized exchange marketing kun it is a financial market such as the New York's exchange stock exchanges fakkeenyaaf New York keessatti kan dhaabbanni kun argamu jechuudha organized exchange kun stockii ittiin haala ittiin exchange waliin godhan jechuudha combination of auction and over counter dhaan jechuudha inni kun it is a centralized or it is a locations places kun jiddugala kan qabu jechuudha jiddugala tokko qaba amma New Yorkitti yoo kan video garagaraa ilaaltan taate New Yorkitti jira biyya state New York kana keessatti yeroo aksiyoonii haa ta'u wantoota garagaraa walitti dhufanii bakka bu'aanis ni jira daldalaanis ni jira bakka bu'aa fi daldalaanii fi namoonni naggadan hundi state yookaan locationii san dhufan jechuudha akka waan dhaabbataati jechuudha inni kun biyya keenyatti haa beekamu baatu malee akka waan bulchiinsa yookaan dhaabbata tokko ta'ee kan qabudha jechuudha akkuma paarlaamaatti kan waliin dubbatanii waliif gurguran jechuudha iddoo sanitti waliin dhufanii jechuudha waliin dubbii waliin godhuudhaan garuu combination of action and an over counterii kan qabudha jechuudha karaa kanaan
kan ittiin naggadamuutu jira jechuudha. Organized exchange yeroo jennu walitti gurmaa'insa isaan lamaan kanaatiin magaalaa ittiin gurguraa buy and sell ittiin goonudha jechuudha. Fakkeenyaaf steetii New York keessatti kan argamu kana jechuudha. And the others intermediation financial markets. Intermediate financial markets yeroo jennu intermediary kan between something and somethings jidduu wanta lamaan tokkotti dhaabatudha jechuudha. Between savers and borrowers jechuudha. Nama maallaqa namaaf liqeessuu fi nama maallaqa liqii barbaadu jidduu dhaabbatee kan gabaa kana gaggeessu maal jedhama? Intermediation financial market jenna jechuudha. An intermediation financial market is a financial market in which financial intermediary help transfer fund from saver to borrowers by issuing certain types of financial asset to savers and received other types of financial asset from borrowers. Gabaan intermediary jennu kun jechuudha gabaa jiddu seennaadhaan help godhu jechuudha. Transfer fundii kan godhu jechuudha. Eenyuuf jechuudha? Saverii irraa gara borroowitti kan transfer namaaf godhu jechuudha. Jidduu gabaa kana keessatti kan hojjetudha jechuudha. Inni intermediate financial market yeroo kan jennu jechuudha. Inni kun jechuudha the financial asset to savers and receiving other types of financial assets. Financial asset saverii kana irraa fuudhee jechuudha nama qabeenyi isaa surplus ta'ee baankii kaawwate jechuudha. Intermediation financial market jechuun wantoota akka baankii, microfinance, wantoonni akkanaa maal jedhamanii jechuudha. Yookaan credit union kana dura dabarsinee turre isaanowwan san hundi isaanii intermediation jechuudha. Financial asset kana fuudhanii jechuudha. Saverii irraa yookaan saveriin kun surplusii waan ta'eef ni qusataa jechuudha gama baankitti. Gama baankitti erga qusatee receiving other types of financial assets qabeenya kana financial asset barbaaduuf receive godhan jechuudha. Kannaniif jechuudha from borrowers jechuudha. This means from the borrowers. Qabeenya kana nama liqii barbaaduuf yeroo kannan maal jenna? Intermediation financial market jennaan jechuudha. Haala kanaan caasaan basis of structure jennuun kun kan qabatu jechuudha. Inni kun classification of market keessaa isaan tokko jechuudha. Basis of structurein afran kun jechuudha. Isaanowwan kanaanis gabaan gaggeeffamuun isaa kan beekamudha jechuudha. Kanaaf barnoonni keenya har'aaf asirratti kan raawwatu ta'a jechuudha. Gabaabsinee shortly isiniif qopheessaa jirra jechuudha. Kanaaf isin garuu bal'inaan dubbisuu qabdu jechuudha. Maaliif exit examine waan isin eeggatuuf jecha qophii kana jabeessanii qopheeffachuu qabdan akkasuma karaawwan garagaraatiinis nutis gama keenyaan isin gargaarra jechuudha. Chaanaalii haaraa banannee turre chaanaaliin Asham News jedhu kun jechuudha. Wantoota garagaraa hedduu isiniif qopheessine waan ta'eef achi keessatti join wal godhaa, share godhaati hawaasa heddummeessaa achi keessatti gama tokkoonis chaanaaliin tokko qoftiin wanta garagaraa keessatti hirmaachisu irra gama tokkoon chaanaalii tokkotti wantoota as keessatti hin mil'anne gamasitti akka argannuuf gama kaanittis banannee waan turreef akkasumas YouTube keenya chaanaaliinis haaraa waan tureef Asham Tube subscribe godhuu cinaa dhaabbadhaa isin jenna. Har'aaf qophiin keenya kanuma fuulduraaf akkuma amma short isin qopheessaa jennu kanatti isin qopheessina waan ta'eef subscribe like share godhuu hin dagatinaa. Nageetti isin jechuu barbaanna.